waa'ee paaspoortii haaraya jijjiiramee jechuudha akkaataa itti argattan kaamata 10 warroottan biyya alaa deemuu barbaadan hojiidhaaf jechuudha dubartootaa fi dhiirtinis hundi keessanuu jechuudha dhimma adda addaatiif viidiyoo tana keessa waan hin haasa'ee jiruuf jecha viidiyoo kanaan gadhumaa dhageeffachuu qabdanii paaspoortii haaraa kana barbaannaanis onlaayinaan dhuftanis qaamaan asitti argamtanis waanuma hundaanuu nu qunnamuu dandeessanii viidiyoo kana isinitti hin dheeressu akka informaationa gahaa argattaniif isiniif gabaabse isin garuu hagadhumaa dhageeffadha viidiyoon hamma hanga isinii waraabu kana hanga dhumatti dhageeffachuu qabdan akkasuma warroottan hojiidhaaf biyya alaa deemuu barbaadan guutuun keessan nu qunnamuu dandeessanii waan jiraa hundaalee isinii mijeessinaa biiroo biyya Saawud Arabiyaatii fi Itoophiyaa akka qabnus ni beeytanii wanni tokko inni si yaaddeessan jiru warra dubartootaa warra dhiiraatis seera qabeessaan ulaagaalee guuttatanii deemuu dandeessisan hin jaa. Jirra jirtu hordoftoonni kiyya addunyaa rabbii uume tana gubbaa jirtan baga jiraattan isiniin jechaa oduu addaa jechuudha breaking news oduun sun maali yoo jettan paaspoortii kana ni beektan paaspoortii Itoophiyaa paaspoortiin Itoophiyaa amma booda jijjiiramee jira jechuudha paaspoortiin Itoophiyaa kuni akka maali jijjiirame yoo jettan akka gartee bifa maallaqa Itoophiyaan fayyadamtu jechuudha maallaqa kana gizee fayyadamtu achirratti waan biyyattii keessatti argamu waan adda addaati kaayamaa jechuudha buna tahee godoo holqa adda addaa tahee gartee iddoo seenaa adda addaa tahee bakka beekamtu ati ittiin biyya san keessaa qabdu waan biyya keessaa qabduutiitu achirra kaayamaa jechuudha aadaa keefaa waan akkasii kaayama paaspoortiin Itoophiyaatis kalara diimaa kanarraa kalara akka samaawii jirutti kalara akka paaspoortii Ameerikaatti jechuudha kalara sanii jijjiiramee jira jechuudha achi keessatti ammoo aadaaleen Itoophiyaa keessatti jirtuu fi qabeenyi isin jirtu tokko tokko kaayamee jira san keessaa akka bunaa qabeenya uumamaa bineensota jechuudha honkoon kaayamee jira jechuudha ammoo waan tokko tokko achi haga arginetti akka homitti jechuudha silaa namni nu dhagayu hin jiru fakkeenyaaf wanni tokko tokko hanqinni ni jira san keessaa iddoolee bebbeekamtuu rabbiin uumamaan biyya Oromiyaa tana keessa kaayee hedduu jira naannoon hundi ni qaba akka dhagaa baabbilee fa'aa akka holqa soofuu marfaa honkoon jechuudha hin kaayamne silaa kaayame bareeda jeetii yaada garuu hin kaayamne akkuma waan gartee nama ilaalcha nama tokko qofaatiin kireettee na fakkaata yaadni kuni ilaalchuma gartee warra paaspoortii jijjiiruu barbaadu warra kaaballee taatuun beekne ganama jijjiiruu fidee waa mootummaa biyya Itoophiyaa taateen beekne waanuma sanii waan kaayamee haga tokko keessaa selekti godhamee fuudhamee hangatamee na fakkaata keessi isaa jechuun paaspoortiin kun kana fakkaata teknooloojiin kun kan fudhatame teknooloojii biyya Jaappaan irraa kan fudhatame hojjete jechuudha akkanatti waan addaa godhee jechuudha keessatti gizee laatan ni ifa dukkanafaa keessa yoo ifaatti ibsite jechuudha wannicha keessatti tolfame sun guutuun isaanii mul'ataa jechuudha isin gartame yoo ifaatti ibsite akka mul'atutti bareedee jechuudha waraqanni isaa bifa furdaati akka paaspoortii Ameerikaa namni argee jechuudha paaspoortiin Ameerikaa waa'ee biyya isaanii qaba loogoo biyya isaanii qaba jechuudha akkas ta'eeti kan Itoophiyaa kun jijjiiramee jechuudha sanirraa ammoo ammaas haga ammata 10tti paaspoortiin tokko si tajaajiluu danda'a paaspoortiin kun hedduu bareedaadha jeetii yaada paaspoortii kana fudhachuudhaaf nu qunnamuu ni dandeessan isin hundinuu jechuudha lakkoofsa keenya asirra jira paaspoortii kana argachuudhaaf akkuma gartee seera qabeessa seera immigireeshinii kaayeen paaspoortii kana lammiin Itoophiyaa guutuun argachuu dandeessi nuti ammoo siistama isa kanatti argatan hunda isaatu isin yaalame mijeessinee akka karaa laafaan argachuu dandeessan isiniif hojjechuu dandeenya jechuu barbaadeeti warri gartee onlaayinaan guuttachuu barbaadanii fi warri qaamaanii dhufuu barbaadan hundi keessanuu nuti gartee haala isin mijeessuudhaaf qophiidhaan isiniin jaa meega yoon isin dura fudhadhee silaayis ankiyya kun ekisbardeetiin isaan dhiyaatu fagoodha warri haarayni ammoo warri amma haarayni isinii daleen kun fudhachuu dandeessanii akkas isiniin jenna gaahii viidiyoo kana sheer godha addunyaarra waliin gaa kan biraa oduun lammaffaa biyyi addunyaa rabbii uumetu ni garteemi tu super power yaanii jetta laal biyyi addunyaa tuni bakka lama qoodamuu deemti humna lamatti jechuun humna Ameerikaatii fi humna Raashiyaa fi Chaayinaa. Raashiyaa fi Chaayinaa walirratti akkuma yaamti. Isaan yaadni isaanii tokko waan ta'eef takka achi booda Ameerikaa jechuudha. Kanaafuu Afrikaan addunyaan guutuun hundis bakka lama qoodamti jechuudha.
Horn Africa hajam kun jechuudha. Gaanfi Afrikaa hunguututti Ameerikaa jala gala sistema Ameerikaatiin bulaa jechuudha. Kanuma hordofee paaspoortiilleen sanii jijjiiramuun ta'uu mala jeeti yaada akka fayyatti ani garee warra Ameerikaatti makamtu sanirraa taanee jira biyyi teenya. Akkasii biyyi bakka lama bakka humnuma lamaan tana qofa addunyaa to'ata. Biyya tanaa sadda qoddatanii garuu humnaan osoo hin taane siistamaan akkasii godhanii kana wanni hedduun jijjiiramuu danda'a addunyaa tana keessatti. Akkasuma warroottan hojiidhaaf biyya alaa deemuu barbaadan guutuun keessan nuqunnamuu dandeessanii waan jiraa hundaalee isin mijeessinaa biiroo biyya Saawud Arabiyaatii fi Itoophiyaa akka qabnus ni beektanii. Wanni tokko inni si yaaddeessan jiru warri dubartoota warri dhiiraatis seera qabeessaan ulaagaalee guuttattanii deemuu dandeessisan jaa viidiyoo kana isinitti hin dheeressu akka informaationa gahaa argattaniif isiniif gabaabse isin garuu haga dhumaa dhageeffadha. Viidiyoon amma hanga isinii waraabu kana hanga dhumatti dhageeffachuu qabdan dirqama jechuudha. Waa'ee paaspoortii haaraya jijjiiramee jechuudha akkaataa itti argattan kaamata 10 warroottan biyya alaa deemuu barbaadan hojiidhaaf jechuudha dubartootaa fi dhiirtinis hundi keessanuu jechuudha dhimma adda addaatiif viidiyoo tana keessa waan hin haasa'ee jiruuf jecha viidiyoo kana hanga dhumaa dhageeffachuu qabdanii kanuma kanarraa kana fi komentii jala kaa yaada keessanii waan gartee isin barbaadan achi booda komentii dubbisee keessanii deebisu ta'a. Nagaan nu jiraadha viidiyoo kana share godhaa addunyaa rabbii uummatana guuturra waliin gaa paaspoortii haaraya kana gaa warra fudhatu rabbi isinaa godhuun isiniin jaa paaspoortii haaraya kana barbaannaanis onlaayinaan dhuftanis qaamaan asitti argamtanis waanuma hundaanuu nu qunnamuu dandeessanii nagaan nuuf jiraadha. Alhamdulillahi mee rabbi farsinaa kan iman nuuf kanne qabeenya irra olaanaa. Bismillah jamarra maqaa rabbii guddaati eeganatti naansa maadii rasuulaati eegana rahmata kan rasuula isaati irratti haa jiraatu hanga qiyaamaatti irratti haa jiraatu hanga qiyaamaatti. Rabbiin keenya tokko hubadhu lama miti faaruun kan isaati daa'imu dawaamitti. كالرسول نفكاني سيد الأنعام يا جعل خلقي دا عليك السلام وتوبا دين كينيا يا ربي الكابي واسي سيدي دا قلبي تنقابي ركتا إسلاما فرجان دكابي جال اللي مجاني محمد عربي جال اللي مجاني محمد عربي. وتوبا دين كينيا يا ربي الكابي واسي سيدي دا قلبي تنقابي ركتا إسلاما فرجان دكابي جال اللي مجاني محمد عربي جال اللي مجاني محمد عربي.